jiddaa yookiin giddaa waliin jiraachuu fi kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu. Har'a qophii seenaa Oromoo wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya isa guddaa ta'a. Kun sagalee kitaabaati. Oromiyaa irratti Oromoon abbaa biyyaa ta'uu ragaalee mirkaneessan bakki Oromoo fi Habashoonni jalqabaaf itti wal arganii fi walitti bu'an baddaa Shawaa irratti yaafannoon keenya osoo Habashoonni afaan qawweetiin isa hin buqqisiin dura Oromoon baddaa Shawaa irra jiraachaa akka ture mirkaneessuun gaaffiin abbaa biyyummaa fi walabummaa Oromiyaa. Yeroo Araboonni baddaa Shawaa keessatti magaalaa daldalaa gadi dhaabbatan, yeroo Habashoonni baddaa Shawaa qabatanii fi Habashoonnii fi Musliimonni wal lolan, Oromoon baddaa Shawaa irra jiraachaa ture. Habashoonni beeta Amaaraa irraa ka'anii laga Abbayyaa fi laga Jaamaa cehanii kaaba baddaa Shawaa irra qubachuu kan jalqaban jaarraa 12ffaarra. Dhuma jaarraa 10ffaa keessa kaaba baha badda Shawaa keessatti dursee gara magaalaatti kan guddate Shawaadha. Lafa kanarratti kanneen dabaree olaantummaa siyaasaa qabachaa turan Musliimootii fi Habashootii maqaadhuma kana dhimma itti bahaa turan. Yeroo lafa Oromoo qabatuuf duulan Shawaan Habashootaaf riqicha ture. Haa ta'uyyuu malee magaalota Musliimootii baha laga Awaashiitii jalqaba ijaaran keessaa tokko magaalaa Shawaati akka madda Arabootaatti. Magaalaan kuni hortee Maaksuum Daayinastii jedhamuun bara akka lakkoofsa hijiraa 283 keessa ijaarame. Akkuma magaalaalee biroon naannoo kanatti yeroo kana keessa ijaaraman maqaa uummata naannichaa qabatuun moggaafaman, Shawaan illee maqaa uummata naannichaa qabatuun moggaafame. Akka Araboota jaarraa 16ffaa keessa seenaa Ahmed Giraany barreessanitti jiraattota naannoo kanneen waraana Musliimaa Ahmed Giraanyiin hoogganamu deeggaruun waraana Habashaa irratti duulan keessatti Shawaa fi Giddaa yookiin Jiddaatu argamu. Akkuma Andaalam Gosaa sirba isaa irratti Giddaa yookiin Jiddaa fayyadame jechuudha. Shakari gubbaa mamarmaaree shakkituu Jiddaa bammaraa. Madda kana keessatti akka gaariitti qalbeeffatu yookiin yaadatuun kan barbaachisu Shawaan Jiddaa yookiin Giddaa waliin jiraachuu fi amma jiraattota baddaa Shawaa turuu isaaniiti. Akka madda Arabootaa kanaatti Shawaa fi Jiddaan yookiin Giddaan baha baddaa Shawaa irratti argamu. Kana jechuun uummanni Shawaa jedhamu baddaa kanarra jiraachaa ture jechuudha. Ragaa kanatti kan dabalamu qabu Musliimootii maamiltoota jiraattota naannichaa ta'anii ummaticha waliin jiraachaa akka turanidha. Kana jechuun bakka itti daldala gaggeessaa turanii fi boodarraa immoo gara magaalaatti guddatan hunda Musliimootii maqaa ummattoota baddaa Shawaa, kibba baddaa Shawaa fi kaaba dhiha baddaa Shawaa irra jiraataa turaniin yaamaa akka turanidha. Kan akka gaariitti yaadatamuu qabu tokko dirree addatti maqaa Shawaatiin moggaafamee fi kaaba dhiha magaalaa Dabra Birhaanitti argamu Shawaa Midir jedhamutu jira. Afaan Amaaraatiin Midir jechuun lafa diriiraa yookiin dirree jechuu ogguu ta'u teessuma lafaa ibsuu fi kan dhimma itti bahamudha malee maqaa lafa ibsuuf miti. Jaarraa 19ffaa keessallee kanneen Ankoobarii fi Taagultiin jiraachaa turan. Bakka kana Shawaa Midir jedhanii yaamu turan. Uummanni Shawaa jedhamu bakka kana jiraachaa akka ture kan akka gaariitti ibsu mirkaneeffannaan isaa naannoo Dabra Birhaan bakkootii biroon kanneen akka Laaloo Midir, Maamaa Midir, Geeraa Midir jedhamantu turan. Laaloo Midir jechuun lafa yookiin biyya Laaloo, Maamaa Midir jechuun lafa yookiin biyya Maamaa fi Geeraa Midir jechuun ammoo biyya Geeraa jechuudha. Afaan Amaaraa keessatti jechi Midir jedhu maqaa uummataa waliin yeroo walitti dabalamu uummanni kun abbaa biyya kanaa ta'uu isaa agarsiisa. Maqoota gosa Oromoo Laaloo, Maamaa fi Geeraa jedhutti Midir dabalanii yaamuun lafichi yookiin biyyichi kan Oromoo akka ta'e amanuudha.
akkuma kana shawaa midir jechuun laftichi yookiin biyyichi lafa shawaa ta'uu amanuudha. Laaloo maamaa shawaa fi geeraani akkuma jaarraa 16ffaa dura maqaa gosootaa fi lafoota Oromoo turan har'allee maqaalee gosoota Oromoo fi bakkoota Oromoon irra jiraatudha. Akkuma jaarraa 19ffaa keessa laga Jaamaa fi Abbayya cehanii kan dhufanii baddaa shawaa irraa Mugarii fi Salaalee keessaa qubsumni habashoota xiqqoon walirraa fagaatu lafa warri amantii hin qabne irratti heddummaatan keessatti ni argama ture. Warra amantii hin qabne kan jedhamani Oromoo kana ture. Akka habashootaatti Oromoon amantii hin qabu. Salaalee fi Mugar kan yeroosi habashoonni xiqqaan darbanii keessa qubatan maqaa lafaa fi gosa Oromooti. Salaalee keessa barakoo keessa mogormoo gachanoo keessa. Gosti kun har'allee baddaa shawaa keessattuu kaaba shawaa keessatti argama. Lafa warra amantii hin qabne irratti heddummaatan keessaa habashootti xiqqoon darbanii ni mul'atu jechuun Oromoon baay'inaan guddaa yookiin wayaaba akka ture habashoonni alagaa akka turanii fi Oromoon ammoo abbaa biyyichaa akka ta'e ifatti kan mirkaneessudha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa nagaan nuuf tura. Kun Sagalee Kitaabaati. Chaaneel keenya Sagalee Kitaabaa subscribe gochuutiin nu jajjabeessaa isiniin jennee sin jaalanna. Horaa bulaa.